Aye, akkam nagaa fayyaa hundi keessanuu baga nagaan jiraattan. Waanuma updateii dheengadda isinitti himee magaalaa Atlantaa, Georgia fundraisingii qabnaa turre kalee waraana bilisummaa Oromootiif gargaaruuf sanuma san galateeffachuu fi sanumaaf hin dhufee jechuudha. So nin jalqabaa akkuma namni yoo isinitti dhaga'ame takka naa kanna, and then yoo ka dhaga'amu yoo ta'e natti hima, and then I will go from there. Akkuma taayitila kaayetti community'n Oromo Community of Georgia waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf community kalee waan iyyaa ta'e qooqni kiyyaas akkuma gartan kana Oromo Community of Georgia kalee galgala waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf fundraisingii goonee turre. Kanaan duras akkuma beektanii Friday waamicha godhee hawaasni akka bahee gargaaru jedhee video dalageen ture. Sanuma amma galateeffachuunis barbaachisaadha jedheetiin itti amanee waan itti amaneef hin dhufe kanuma jechuudha. Share godha. Akkuma beektan waraanni community'n Oromo Community of Georgia waraana bilisummaa Oromootiif $6,000 $6,000 kaashanuu kanneen jira jechuudha. Waraana bilisummaa
Oromo Liberation Army waraana bilisummaa Oromootiif doolaara 6,000 community'n hatattamaa yaamne dhufee kannee jira. Especially namoon guddoon shamarran qeerroon hundi isaanii argaman hunda galatoomaan jaa garuu I want to say especially shamarran Oromoo Atlantaa jirtu akka afooshatti jaaramte akka nam tokkoonis halee galgala irree hedduu maallaqa kakannan shamarran Oromoo Atlantaati. Kaanis kannee jira garuu shamarran Oromoo Atlanta. Shamarran jechuun hayyooleen dubartiin in general women hammam barbaachisaa ta'uu isaanii kanarratti hubannaa jechuudha. Onnatanii dhufanii nyaataan ummata bohaarsanii nyaataan jechuu kiyya bunaan waan adda addaan godhanii miidhagsanii deebi'anii maallaqa irra guddaa akka kannan isaanii yeroo duraatiif waraana bilisummaa tama kaasha waggaa kuni ni kanneen akka jenne osoo hin ta'in maallayni seene harka keenyatti waraana bilisummaa Oromootiif. Kanaafuu shamarran Oromoo they are our mothers, haadha teenya, obboleettii teenya, haaboo teenya. They are the backbone of the Oromo struggle. Kana beeka Oromo. Shamarran Oromoo yeroo ammaa kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo keessa diinaan kokkee wal qabdee wanta godhaa ka jirtu shamarran Oromoo. Shamarran Oromoo waan meeqa waan isaan barbaachisu hundi keessan ni beeytani. Bultii jaarratee jiraachuu ka dandeessu. Dalagaa iskoola fixattee iskoola dalagaa harkattee dalaguu ka dandeessu. Dalagaa san dhiistee qabsoo Oromootiif falmachaa ka jirtu shamarran Oromoo isaaniif jecha shamarran Atlantaa kun bahanii waan isaan godhan waan nama gammachiisaati. Without women, without dubartii shamarran keenya haadha keenya isaan malee waa tarka waan tokko tarkaanfachuu hin dandeenyu kana beeka. Akka hawaasaattis akka namoomattis akka mana bultii kanattis beeka. Kanaafuu hedduu galatoomaan ja'anii shamarran Oromoo of Atlantaaf and then isaanirraahif ol kaasee shamarran Oromoo waboo keessa lubbuu isaanii kannaa ka jiran wareegama qaqqaalii ka kannaa jiran isaaniitiif galatooma bakka jirtanitti galatooma. Rabbi isin haa eegu, hamturraa Rabbi isin haa eegu, injifannoo isinii haa kannu, Oromiyaa bilisoomte isin haa garsiisuun jaan waboodhaan shamarran Oromoo hunda isaaniitiif bakka jiranitti. Obboleeyyan kiyya waa takka hubadhaa. Ummanni deddeebiitiin jira. Ummanni TPLF amma 27 bilisummaa argatanii mi'aa bilisummaa biyya isaanii biti isaanii dhakaa akka Oromiyaatti resource kan qabne biyya san amma 27 bilisummaa waan argatanii dhandhamatanii waan jiraniif amma waggaa mootummaa hattuu PP kana wajjii waggaa falmatanii biti isaanii biyya isaanii dhaban bakka jiran diasporaa jiran kamana lama qabu mana tokko gurguratee kamana tokko makiinaa tokko qabu makiinaa isaa gurguratee biti isaanii bilisa akka taatu halkaniif guyyaa miliyoona 600 700 Seattle irraa California irraa bakka hunda baasanii jiran. Biyya xiqqoo sanu biyya dhakaa biyya resource hin qabne biyya saniif lubbuu isaanii yoon kannines wareegama qaalii maallaqaaf kannu jiran. Irra hedduun keenya ani DVdhaan hin dhufe. Irra hedduun Oromoo immoo waraana bilisummaa Oromoo abaa'oo waboo yaammatee biyya tana dhufe ni beeyna hundi keenya. Waraana bilisummaa Oromoo himatee
waboo himatee oromummaa himatee biyya alaa kana ka dhufe lakkaawamee hin dhumu. Amma yaammattee dhuftee waraana bilisummaa Oromoos abaawos oromummaa yaammattee biyya tana dhuftee rabbiin siif godhee jireenya si amma yeroon waboo si yaammattu waboon na bira dhaabbadhu na gargaari waboon hoggaa siin ja'u yeroo waboo bira dhaabbattu amma boruu miti ega oromiyaan bilisoomtee miti. It's too late at that time. It is right now waraana bilisummaa Oromoo hatti gargaartu. Waggaa gargaartu immoo waan madaaluun gargaari. Waan madaaluun jechuun namni lubbuu kannuuf namni wareegama lubbuu kannuuf maallaqa piraayisii kan qabne sani waggaa kannitu madaali kanni. Waani maallaqaan lubbuu kana hisaaba godhuun dandeessu. Lubbuun namaa maallaqa hammam gatii qabdi jettee himuun dandeessu rakko. Maaliif lubbuun namaa qaaliidha. Gatiin qabdu. Kanaafuu wareegama lubbuu qaalii kannaa ka jiru waraana bilisummaa Oromootiif waggaa waa kannitu sammuu kee mizaaniiti madaaliiti maaltu madaala waraana bilisummaa Oromootiif ji'i kan waraana bilisummaa Oromootiif dhaabbadhu. Oduun achichi deddeemtee ummata fafaarjeessitu sigalee maallaqni kun waraana bilisummaaf hin deemu waan biraa jira dhaabaa jira dubbiin sun hin jirtu. Dubbiin amma qulqullooytee deemaa jirti. Wanni deemaa jiru wanni ati nuti amma maallaqni guurree kun waraana bilisummaa Oromootti kallattii deema. Kallattii isaan bira deema. Sigalee kanaafuu hawaasni Atlaantaa hedduu galatooma hedduu nama xiqqaadhaan beektaa nama xiqqaa hawaasni Atlaantaa jirra jiru namni kalee argamee yoo jiraate 25% in ta'u harka dhibbarra 25% in ta'u namni kalee galgala achi dhufe. Sigalee maaliif namoonni maallaqni kun waraanaaf hin deemu jarri achi keessa komitee dhaabaman kuni adda bilisummaa Oromoo abaa'oo turanii soo waraanaa fi mitii baamana magaalaa kana kijibaan fafaajeessanii nama nurraa hambisanii ture. Ka dhufe garuu muratee ka dhufe sun muratee dhufe waggaa dhaga'uu wanni nuti garsiisne akkaawuntiin baname waraana bilisummaa Oromootiif wanni itti deemu bakka waraana bilisummaa Oromootiif qarshiin takka yoo badde itti gaafatamummaa fudhanneeti maallaqa san gurre kalee. Ammas maallaqni sun akkuma isinin jee waadaa isinii seenne waadaa galgala isinii seenne hundi keessaniif waraana bilisummaa Oromootiif deema itti fufnaas. Wanni itti fufnuus yeroo takka darbanii dhaabbachuu osoo hin ta'in guyyatti qarshii doolaa $1 per day ka jiru yookaan immoo doolaara 1,000 namni tokko ka jiru irrattis xiyyeeffannee itti hojjechuu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo osoo nuti biyya alaa jirru osoo nuti qananiidhaan jiraannu alhamdulillah wanni inni beeloof sin jiru wanni miila qullaadhaaf deemu sin jiru nuufi rabbi abdatee jiraachuu jira nuti bakka jirrutti gargaaruun dirqama. Namoonni irra hedduun amma ani nama arrabsuuf abaluun akkana je'ee kaan samii bahe waan faayidaan qabne kasii haasawu yoo ta'e namni kun ni seena. Haqa isaati immoo waan isaa haqa isaa faayidaa isaaf qabu hoggaa dubbattu namni waan akkanaa kanan fedhu kun amala beeta ilma namaa amma zabana kana ka dhufe kun kana. Ilmi namaa faayidaa waan isaaf qabuuf yeroo dabarsuu dhiiseeti waan isaaf faayidaan qabne. Amma abaluu akkana jee abaluun akkana jee abaluu wal arrabsuu fi wal xiqqeessuu yookaan immoo waan faayidaan qabne asirratti amma haasawaa yoo jiraadhe namni bakka jirutti wal waameeti dhaggeeffadhu walu abaluun bara amma laayifii jira wal dhaggeeffadhaa jee waan akkana afuufa. An sannan dinqu abbaan fedhe dhagee abbaan fedhe sheer godhe ani akka Nuraddiinitti dirqama Oromummaa narratti jiru nin baasa.
maqaa harkachuufis hin barbaadu beekamuufis hin barbaadu maaliifi wannin ani godhu oromoof jecha oromummaaf jecha dirqama sabaa waan irratti jiru jecha kanarraa daran lubbuu kakannu lubbuu kannee wareegama qaalii kana lubbuu kannee karak waraanni ni jira kana daran ka hidhaa keessa jiru jira ani oromoodha jee waan oromoo waan dubbateef ka hidhamee tumamu kana daran waan meeqaatu jira kana kiyyatun 1% un taatu nothing as taa'ee haasawee gabbahee maallaqa koota fidaa jee guuruun sa'a 4 yookaan sa'a 5 amata meeqa oromoof godhuun anaaf kun miizaan irratti hin kaayamu kanaafuu nabeekaasis as dhufaan jiru olna kaasaasis as dhufaan jiru ani abaluudhaafis hin jiru dirqama oromummaa sammuun tiyya nagaya galgala akka raftuuf sammuun tiyya namni ilma namaa oromoo ta'e isinitti hime oromoo dhugaa ta'e ka sammuun isaa dalaytu namooma namni qabu namni oromoo ta'e yeroo ammaa kana keessatti irrafu hirriba yeroo ammaa kana keessatti waan qabu waraana isaa bira dhaabbata waraanni kadur nuti haasoynu miti kale isinitti hime waraana njirre ka haasoynu sanii miti waraana oromoo waraqaadhaan Facebook irratti waa takka kan jirre barreessine ka katabnu sanii miti waraana oromoo kallattiidhaan magaalaa qabatee sosso'aa ka jiru guyyarraa mootummaa kana PP fi mootummaa cunqursaa oppressor which is biltsigina osoo qutahin mootummaa hamad dhibbaa fi 50 ummata oromoo gabroomse sirna san buqqaasuuf halkanii guyyaa falmachaa jira ni beeytanii kanaafuu namu bakka jirutti dirqamoo fi baachuu oromoo reefuu isinitti hime ummanni Tigree biyya isaanii dhakaa owitu kahumaan qabne uumamaan badhaatu kataatu oromiyaa osoo tahin biyya saniif wareegama maallaqa godhaa jiran biyya alaa ummanni jiran bakka jiranitti nuti hoo maalii biyya bareedduu biyya gaarii qabna biyya saniif biyya teenya saniif ummanni keenya yeroon amma laal beeka mootummaan amma jiru kuni naftanyaan amma jirtu kuni himeetin jira ka Minilik irraayis ka Mangistuu irraayis ka hundarra adda ka ammaa kun oromummaa akka jibbitu ani oromoon akka jettu nama gattaateeti oromummaa kana if jibbitee ani oromoo miti ani islaama ani harargeedha ani abaluudha ani shawaadha ani maali akka jettu hasgoosisu plan ta'ee itti hojjetaa ka jiranii mootummaa amma jiru kanaa fi sirna isaa amma 150 ummata oromoo gabroomse kana yoo nuti jabaannee waraana bilisummaa oromoo amma jiru kana bira dhaabbanne yoo buqqaasne malee zalaalam booyuuf deemnaa beeka ummanni sirni biyya keenya fuudhee sun sirni nu ajjeesaa ture sun sirni akka oromoo jibbitu kasi godhaa jire sun humnaan si buqqaase nagayaan sin deebisu haasawaan sin deebisu daayaloogiidhaan taa'ee si wajji kottuu je'ee sin jiru so humniti manni kun afaan isaan beekan afaan qawweedha so afaan qawweedhaan isaan diil godhuu qabnaa waan biraa negotiate hin godhinaa namni biraatti dhufee yoo sitti haasayu yeroon ammaatun yeroo falmaati yeroo afalmaati wanni biraa rakkoo jiru garaagarummaa qabnu waan adda addaa oromiyaan eega bilisomte booda achi teenya haasa'uu dandeenya abbaan fedhe gaafii gaafatuu danda'a waan fedhe godhuu danda'a yeroo sanitti oromiyaan eega harka keenya seenti amma waa takka harkatti hin qabnu wanni nuti qabnu maali hidha du'u gadadoo biyyarraa baqachuu hayyuun oromoo biyyarraa waggaa baqattu ni gartanii miti namni biraa oo biyya teetitti bashannanaa ati immoo keeti habarate hayyuun biyyarraa bahaa manni hidhaa mana oromoo tahee osoo jiru duuti guyyarraa
du'o Oromoo taate osoo jirru wanni nuti teenyuuf hin jiru kana beekaa. Kanuma isinitti kanuman ja'a kanarratti. Kanaafuu hawaasa Oromoo Atlaanta hedduu galatoomaa amma boodas itti cimnee itti hojjechuu qabna. Kana daran godhuu qabna. Democratic Republic of Oromia is unavailable ni taati biitii teenya of dandeesse. Kanaafuu kana beeka. Sabaa fi sablammoonni Oromiyaa keessa jiran mirga Oromoon qabu qabaatanii biyya sanitti nagaan this is guarantee mirgi Oromoon qabu arkatanii isaanis nagaan jiraatan. Kanaafuu sabaa fi sablammiin yoo dandeessan Oromoo bira dhaabbachuu, yoo dandeessan immoo hin dandeenye immoo jireenya keessan uffadhaa. Waraana Oromoo akka bineensatti ilaalina. Waraanni Oromoo bineensaa miti. Waraanni Oromoo mirgaaf kabehe. Waraanni Oromoo mirga Oromoodhaaf kabeheedha. Kanaafuu bineensaa miti. Sabaa fi sablammoonni waan isin hubachiisnu mirga Oromoon qabu qabaatanii biyya sanitti jiraattan. This is guarantee. Ummanni Oromoo gadaadhaan nama bulu. Kanaafuu waraanni Oromoo WBO waggaa ja'aan akka bineensatti ilaalina. Bineensaa miti. Is a freedom fighter WBO'n. Dandeessan gargaara. Yoon dandeenye immoo jireenya keessan uffadhaa. Kanuman isiniin ja'a. Milishaa fi federaala keessa ka jirtan ijoollee Oromoo waraana Oromootti makamaa. Du'a saree hin du'ina. Wanni ati Maqalee yookaan immoo Amaara deemtee duutuuf hin jiru. Dachii teetii miti, biyya teetii miti, dhimma keetii miti. Yoo deebitee waraana Oromootti makamtee dhimma keetiif yoo duute du'a kabajaa namoomattis gama rabbiitis haqaf duute. Kanaafuu milishaan yookaan immoo ammas federaala soldier Oromoo kataatan itti yaada. Yeroon amma itti yaadan amma waan hin taaneef hin du'ina. Du'a saree hin du'ina. Waraana keessan meeshaa qabdaniin waan qabdaniin waraana bilisummaa Oromoo makamaati. Haqaaf lola biyya keessan bilisa baasa. Oromiyaa walaba taate irratti nagaan jiraachuuf yaala. Ummata keessan hidhuu fi dararu yoo dhiistan wayya. Because the time is very sensitive. Yeroon ammatti jirru kun yeroo jabaadha. Isinif fakkaatin Prime Minister amma biyya alaa waggaa deddeemu akka biitii nagaa fakkaate akka nama fakkeessuuf psychology taphachaa jira. Isinif fakkaatin Finfinnee keessan waggaa namni asii laayifii dabarsu Finfinneen nagaa waa hundinuu bar nagaa waggaa asii dhoowwite namni siin jaabar waa takka hin jiru. Isinitti fakkaatin wizin akkasuma ture waggaa Tigreen seente biyyan ture ni beekta. Asuma nuti magaa biyya mana teenyee nagaa osoo sossoonuu Finfinnee seente. I remember at that time manarraa baanee nuti karaa waggaa deemnu waraanni hunoo dhufaa jira. Waraanni Tigree osoo garuu nuti kasan dura kabeenu maal biitii nagaa waa hundinuu nagaa akkasii ture. Then ganama waggaa waan goonu TPLF seenti. Finfinnee qabatte. Kanaafuu ammas isinittiin fakkaatiin hundi keessan uummata Oromoo miidhaa ka jirtan ijoollee Oromoo deebi'aati uummata keessa wajji makamaa uummata keessa wajji tahaa uummata keessan bira dhaabbadhaa guyyaa wal ga'u jirti. Kamaayyii wannin jiru TPLFis asiin mootummaa PP kana dha'u jira. Asiin immoo waraanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo jabaachaa jira. Booda at the end beekaa kamtu mohee eenyutu fonqolchee PP yoo mootummaatti PP eenyutu fonqolchee dhufa humna kamii kana booda irratti waan godhaniifi ammumaan itti yaada waraana bilisummaa Oromoo humnaan jabeessinee heddumminaan jabeessinee maaliif deebi'ee booda Oromiyummaa ittisa waraana Oromiyaa ta'a. Kanaafuu ammumaan itti yaada bakka jirtanii waraana keessan bira dhaabbadhaa. Deeggara amma yeroo waraana deeggaranii yeroo waraana bira dhaabbatanii waan biraa ajandaa biraa entertain ka godhanii miti.
namni opinion ras ganee dhufee oo bara alammaan akkana ture abaluun ture that's too late nuti faayidaa tokko hin qabu ni beeyna waan tokko dhageenya guyyaa guutuu hafarsinuuf hin jiru maaliif waan beeynu waan nuti beeynu tokkodha kanaafuu waan faayidaa nu qabu irratti yeroo teenya gubne focus yoo goone santu nu baasa wanni biraa wanni nu baasu hin jiru ololo walirratti oofu haa dhiisnu wal sakaalu haa dhiisnu wal guduunfu haa dhiisnu wal bira haa dhaabbannu okay kabiraa namni waajee aboo gad dhaabbadhu dandeessu gargaariyoon dandeenye usi taa'e jecha rakkoo yoo qabaatte guyyaan ni dhufa oromiyaan hoggaa bilisomtee rakkoo san gaafadhu amma immoo ummanni keenya jechuun kiyya waraanni keenya halkanii fi guyyaa maalirra jira wareegama qaqqaali kan nutti jirani kanaafuu isaan bira haa dhaabbannu isaan haa deeggarru kanuman ja'a ummata akkuma reefu jee Oromoo Community of Georgia hedduu galatooma nama xiqqaadhaan dilasan baasuu keessanis hegareedhaaf itti hojjanna itti fufaa $1 a day and then 1,000 per person waa meeqa godhuu dandeenya jabaadha wanni arras borus ani deddeebi'ee waraana bilisummaa Oromoo juuf olii gad laalee gabbuusee gal laalee achi laalee wanni biraa wanni nu baasu waa takka hin jiru san ala wanni nu baasu jira kajattanii yoo ta'e manaamatti jirtanii hirriiba rafutti jirtanii rabbi manaama irratti hirriiba irraa isin haa kaasuun ja'a kanuman ja'a alhada gaarii rabbi isiniif haa godhu namoonni waamicha kiyya dhageessanii dhuftanii achitti argamtan hundinuu kabajaa rabbi isinitti haa godhu galatoomaan ja'a kanuma dhaamsi kiyya hayyegaa guyyaa gaarii naa jiraadha.